arraan tana sabni Oromoo bulchu Itoophiyaa. Oromoon gaafa duris boochee arraas boo hin qabdu. Tana qawwee godhattanii warri mootummaa diiguu barbaaddan. Tana keessa rooba keessa dhukkee kaasuun hin jiru. Ani gaafii mootummaa fi warra mootummaa keessa hojjetu. Gaafii gaafadhaa ummata Oromoo irraa du'a oolchaa. Nigirtiin gaafa wayyaaneedhaa dureedii isaa doodhaa fuudhee Wallaggatti Jimmatti maarree facaase bar miliyoona tokko jechuun bar safaataami bar miliyoona tokko jechuun bar biiti West Afrikaan biiti garii miliyoona tokko guutu biyya yaamamtu nama biyya takka biyya gargarii biyya miliyoonni namni miliyoonni tokko keessa jiree jira. Nama miliyoona tokko kan Harargeedhaa Oromoo buqqaatee biyya keessa facaatee dhabamte amma haawwan keenya kan akkasi boba'u hagam takka garaa nama raasan. Kanaaf walumaa galatti ani dhaamsiniin qabu Yaadataa Junaydii abbaa qabeenyaa kan Rabbiin garaa laaffisee kan Rabbiin waa bira kaayyate rahmata bira kaayyate Yaadataa Junaydii obboleessa keenya waan godhu jirtuuf galatoon Rabbii jecha godhaa jirta bikkatti waa ergitus ni beeyta wallaahi al-aziim wabillaahi al-kariim du'aayi namni bikka yuusii godhaa jiru tun du'aayi wallaahi bikkarra buutu tanaaf galatoomis hin jenna jazaakumullah khayran saba kee cinaa baga dhaabbatte maallaqa guddaa hagan qabne miliyoona 10 ol baaftee saba kee kan beelaan dhumu jiru kan Wallagga keessatti namni nigirtiin Somaaleedhaa achi biyya Aanaasiirraa Gandasiirraa Qeesiirraa buqqaaftee Oromoon gaafas biyya bulchitu Wallagga geessitee Wallagga keessatti faannoon diinni Oromoodhaa kan Oromoodhaas cabsu jiru kan mootummaa cabsu jiru diinni mootummaadhaa diinni Oromoodhaa ummata keenya buqqaasee kaanis fixaa jiraachuu achittis miskiina bikka qubatu dhabe kana gargaaruu keetiif Yaadataa Junaydii dheengadda amatan guunne Nageellee Booranaa hongoon beelaatan akkasitti ummata keenya fixxe dheeyxee gargaarte the same thing yaa kan uumaa namaa dhabaa akka Rabbiin jiru gargaaru Yaadataa Junaydii wallaahi ati namaa miti malaayikaan si faarse Rabbiitu kana akka waan kana akka gootu Rabbiitu si godhe qabaataan si qofaa miti kan Oromoodha qabaataan si qofaa miti Oromoon Wallaggaa abbootiin qabeenyaa isa jirtan Oromoon Jimmaa abbootiin qabeenyaa isa jirtan Oromoon Arsiidhaa abbootiin qabeenyaa isa jirtan Oromoon Oromoon Shawaa eessa jirta? Eessa jirta Oromiyaa keessa warri qabeenya qabu Harargee bichaami Yaadataa Junaydii bichaa miti Zakkii Mahammad bichaa miti warri qabeenya qabu warri nama gargaaru maaliif garaa jabaattan maaltu garaa sin jabeessa nama keessanitti qabeenyi har'a nama kee kan beeleef kan du'u jiruuf hin taane yoomsii ta'a yaa Oromoo yaa naannoo Oromiyaa yaa bulchaa naannoo Oromiyaa yaa Shimallis Abdiisaa namni dhumaa jiru kun ummata Oromooti Oromoodhaaf bikka sanarra jirta naannoon ummata Oromoodhaa kan dhumu jiru kun kanarra kubsii tanarra akka teessee afaan kana dubbattu si godhe wallaahi wabillahi alkariim akka ilma namaatti akka Oromoo saba keetitti miti akka humaanitii yookaan immoo akka dhala ilma namaattu waan kana dhaabbattee dubbachuu sura jira gabbaatee ummanni Somaalee ummanni kun bara ummanni Oromoodhaa isin sodaata amma humna qabdan mootummaa humna qabdan yoo lafaa kaate ummanni Oromoodhaa keessaafuu Harargeen guyyaa tokkotti afaaniin baate afaaniin seentee hudduun baate Somaalee akka isii gootana wallaahi dhugaa gaafa lola sargoodhaa
gaafa mootummaan Soomaaliyaatii fi mootummaan Itoophiyaa wal lolan Harargeen kophatti firaa deebiste Somaaleen ummata keenya ummata hawwan keenya reeppi godhee eegalte dubbii dhugaati. Reeppi godhee eegalte Oromoon itti dhiifnaan dargii haadhoytu jette qooqaniiti ummata keenya seenanii ummata keenya miidhuu eegalan akkamma ummata keenya godhan kana godhan dhibbaa dhibbatti hin beeka. Kana himanaa miti seenaa miti ni beeka. Nama gaafas baqateen Somaalee ijoolleedha. Ni beeka qaceellotti hin beeka. Ni beeytan. Gaafa ummata keenya reeppi godhuu eegalan waraanni Somaalee kan gaafa mootummaa Itoophiyaati hojii dargii hojii wal gaafa lola sargoo beeytu. Lola sargoo jechuun sargoo gabbu jette mootummaan dargii. Ummanni Oromoo Harargeen sargoo gabbu jette sargoo jettee yaamte. Sargoo gabbu jechuun hulluuqanii seenu, caccabsanii seenu, badanii seenu, daangaa seenanii jechuudha. Kana dhugaan sitti himu jira. Gaafan ummanni Oromoodhaa ogguu duraa Somaalee dhiisan haa dargii cabsanii jaanitti dhiisan. Maaliif Somaalee baqatan Somaalee dubbeetaaf gaafana ummata Oromoodhaa saamuu eegalan, ajjeesuu eegalan. Kun seenaadhaa baradhu. Gaafana ummanni Oromoodhaa waraana dargii achi dhiisee ifiifitti seenee jechuudha. Waraanni kun waraana Oromooti. Hawaasni Oromoon lafaa ka'e. Sababni abbaan kiyyafaan itti biyyaa baanii sababa kanaa jechuudha. Dargiin sargoo wajji ummata keemmaatti maarree gootan jechuudha. Rabbi rahmataa godhuufi. Aliyaan Barroobaa abbaan kiyya gootaa olii gaafa san warra dura dhaabbate irraa tokko jechuudha. Sababni itti biyyaa deeme gaafa sanii baqatee Suudi Arabiyaa nu ijoollee xixiqqoo nu dhiisee kuteef sababa kana. Kanaaf qaceelloo beeyna nuti dirree balbaltuu dirree qabsoo keessa dhalannee guddanne. We knows ni beeyna. Qaceelloo beeyna seenaa. Kanaaf gaafa Somaaleen ummata keenya akkas goote ummata Harargeetu firraa dachaase. Isin eega ummata keenya miidhuu eegaltan jaanii firraa dachaasan. Ummanni Harargeedhaa Somaalee abboonis loluu dide. Awaashii gaggaaffii dhaabde jechuudha. Somaaleen Ziyaabbarreenis dhaabe. Arra waan san lafa jala waan san deebisuuf. Takkaan ilmaan Oromoodhaa ilmaan jaarsoo ilmaan afran qalloo keessa daga keessa jaarsoo dhabamsiisu jiran jechuudha. Takkaan nyaatanii dhabamsiisu jiran godaansanii. Mileenni tokko buqqee jechuun namni akkamitti nyaatee dhuga Oromoon walii galatti kutaan Oromoo 11 calliftee teessee jechuudha amma. Teenye arrallee dhiisuu bikka isaanitti gannaqan sanitti Wallagga gannaqanii Wallagga sanitti dachii goofni keessa jiru, dachii leenca keessa jirtu, dachii namni itti raqubachuu hin dandeenye ogguunii fi qubatanii tolfatanii jiran. Arra faannoon naannoo Amaaraatii fi faannoon naannoo Oromiyaa ummata keenya akkas goote jechuudha. Maaliif mootummaan itti callifti? Ati tan Oromoodhaa tan mootummaa hojii dalaydu shamarreen Oromoodhaa kanneen mootummaa keessa hojjettan ilmaan Oromoo kanneen mootummaa hojii hojjettan Prime Minister Itoophiyaa ati Oromoo Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed mootummaa teenya tana diiguun barbaannu warra mootummaa diiguun deeggaru nuti si deeggarra. Maaliif ummanni keenya si jalatti du'a gaafiidha. Bikka takka gaafiin tun gaafii hojjetoota mootummaa hundaati. Calliftee gabbaatee nyaattee dhugdee rafin gaafadhu waayi. Maaliif namni keenya dhuma? Somaaliin maal nama keenya jebte? Warri kun warra mootummaa akka mootummaan tun shoorakkaan keessa seentee mootummaan tun diigamtu warra godhuu barbaadu. Kanaaf